Nagaa qaqqaaliiwwan maatii Abdii Fiiziks Akaadaamii akkam jirtu nagaa keessanii barnoonni akkami dhukka irraa kaasaa akka jirtan nan amana. Hayyoonni barnoota maal jedhu beektu barataan hundi mala si'aayinaan ittiin baratu kan dhuunfaa isaa yookiin immoo kan mataa isaa qaba jedhu. Kanaafuu isinis mala viidiyootiin yookiin immoo sagaleetiin barachuun filannoo keessan kan ta'eef kun waan danda'u hunda bilisaan gochaa jira. Isinis chaanalichaaf keessummaa kan taatan anaa dhufu isiniin jedheera. Isin immoo subscribe gochuun simannaa kiyya narkaa fudhaa. Kanneen maatii Abdii Fiiziks Akaadaamii taatan immoo viidiyicha like gochuun akkasumas akka barattoota Oromiyaa bal'oo hunda bira gahu share gochuun gahee keessan bahaa. Anas na bira dhaabbachuu keessan natti agarsiisaa jecha amma kallattumaan gara qabiyyeen har'a isiniif qopheessetti kan seenu ta'a. Innis fiiziksii kutaa 9 sirna barnoota haaraa Itoophiyaa bara 2016 irraa eegaluun hojiirra oolaa jiru boqonnaa lammaffaa kutaa jalqabaa ta'a jechuudha. Innis unit 2 is about physical quantities. Waa'ee qaamolee safartamuu ilaalla jechuudha. Waa'ee qaamolee safartamuu kana bal'inaan kan ilaalu ta'a jechuudha. As keessatti qoqqoodama isaanii, hiika isaanii tokko tokkoon ilaalla jechuudha. Paartiin jalqabaa akkuma argitan 2.1 scales, standards, units and prefixes. Scales kan jennuun safarriiwwan standards wantoota waaltawaa ta'an wantoota biroo kan isaanii madaallee safara gaggeessinu. Units unitoota ittiin ibsinu. Wantoota kana unitoota akkamiitiin ibsina. Fakkeenyaaf lakkoofsa 5 qofa hojjennu yookiin immoo wanta safarra 5 20 soddoma yoo jenne hiikan qabaatu jechuudha. Wanti safarri sun maal akka ta'e addam beeknu jechuudha. 20 sekondii yoo jenne yeroo safaruun keenya adda ba'a. 20 meetira yoo jenne fageenya yookiin dheerina safaruun keenya adda baafama jechuudha. Akkasuma prefixes maxxantuu duraa yookiin immoo durarroo kanneen jennuun kun unitoota baay'ee lakkoofsota baay'ee gurguddaa ta'anii fi lakkoofsota baay'ee xixiqqaa ta'an jecha tokkoon yookiin immoo mala gabaabaatiin ibsuuf kan itti fayyadamnu ta'a jechuudha. Egaa scales isaan jalqabaa maalidha jechuudha. Scale yookiin immoo safarrii kan jennuun sanaadha. What are scales? Scale maalin? Waa'ee physical quantity boodarratti ni ilaalla waan ta'eefan bira darbicha kutaawwan itaaran keessatti bal'inaan jira waan ta'eef waa'ee physical quantity achi keessatti bal'inaan ni ilaalla jechuudha. So kallattumaan waa'ee skeelotaatti deemna jechuudha. Maali fiiziksii keessatti skeeliin maalinni kan jedhu ilaalla jechuudha. In physics, scale is an ordered system of numbering or measurement in which each number corresponds to some physical quantities. Egaa fiiziksii keessatti scale kan jennuun maalidha jechuudha. Sirna lakkoofsati jechuudha. Sirna lakkoofsati magnitude tokko yookiin immoo quantity tokko maaliin ibsuudha jechuudha. Lakkoofsaan ibsuudha jechuudha yookiin immoo hammaan ibsuudha jechuudha. Scale jechuun safarriidha jechuudha. There are 4 data measuring scales. Data kan ittiin safarru gosoota skeelii 4tu jiru jechuudha. Isaan kunniin maal maali? Inni jalqabaa nominal scale kan jennuudha jechuudha. Nominal scale maqeessuudhuma yookiin immoo maqaadhumaan yookiin jechumaan adda baasu jechuudha. Nominal jechuun jechaan yookiin immoo maqaadhaan adda baasu. Ordinal scales. Ordinal scale kan jennuun immoo tartiibessuu jechuudha. Waan tokko tartiibaan kaa'uu ni dandeenya taanaan skeeliin ittiin safarru skeeliin waan tokko tartiibaan nuu kaa'u maal jedhama jechuudha. Safarrii tartiibessuu yookiin ordinal scales. Interval scales. Interval scales jechuun immoo garaagarummaa gidduu waan tokko jiru ibsuu yoo dandeenye. Fakkeenyaaf garaagarummaa sa'aatii 3 fi 5 gidduu jiru ibsuu dandeenya yoo ta'e maal gochuu dandeenya jechuudha. Intervaal isaa waan kaa'uu dandeenyu tokko skeelii itti fayyadamne ibsine interval scale jechuu ni dandeenya. Ratio scales. Ratio scales kan jennuunis immoo ratio isaanii unitiiwwan tokko yookiin immoo magnitude tokko waliin baay'isuu waliif hiruu hin dandeenya yoo ta'e skeeliin ittiin ibsinu ratio scale jedhama jechuudha. Tokkoon tokkoon kan ilaalu ta'a jechuudha hunda isaanii. The first one is nominal scales. Nominal scale is the simplest scale. Egaa nominal scale kun skeeliiwwan jiran keessa yookiin immoo safarriiwwan jiran keessa isa baay'ee salphaa ta'edha jechuudha. Nominal scales are used for labeling variables without any number value. Nominal scale kun maal ibsu jechuudha? Wantoota labeling maqeessuu yookiin adda baasuu maaliidhaan lakkoofsa kamiinuu ala jechuudha. Lakkoofsa kamiyyuu fayyadamuu hin dandeenyu. Safarriin akkana safarriin nuyi lakkoofsa osoo hin fayyadamiin gaggeessinu adda baasuu qofa jechuudha. Wanti kun wal fakkaatama waliin fakkaatu qofa jennee kan bira darbuu dandeenyu safarriin ittiin safarru safarrii nominaal yookiin immoo maqeessuu jechuu ni dandeenya jechuudha. For nominal scales there is no inherent quantitative difference among the categories. Egaa nominal scales keessa maalidha jechuudha? Hariiroon uumamaa
lakkoofsaa wajjin garaagarummaa lakkoofsaa wajjin jiru homtuu hin jiru jechuudha. Kanaafuu lakkoofsaan wanti ibsuu dandeenyu homtuu hin jiru jechuudha yookiin immoo hariiroon inni lakkoofsa wajjin qabu hin jiru jechuudha. Examples fakkeenyota isaan fudhanne maal gender fakkeenyaaf saala fudhachuu dandeenya jechuudha. Saala amma lakkoofsaan ibsuu hin dandeenyu jechuudha. Shamarran dhiirota jennee adda baasuu dandeenya. Hair color black, brown fakkeenyaaf rifeensi namaa gurraacha ta'uu danda'a, biroonii ta'uu danda'a, iddoodhaan qoqqooduu dandeenya jechuudha. Fakkeenyaaf magaalaa baadiyyaa barattoonni magaalaa dhuftan garee tokko, barattoonni baadiyyaa dhuftan garee tokko jechuu dandeenya jechuudha. Kuni maali jedhu maqaa qofaan. Kanaan isaan gidduu hariiroo lakkoofsa homtuu hin jiru jechuudha. Akkasuma wantoota garaagaraatiin qooduu dandeenya jechuudha. Kanaafuu iskeeliin nuyi lakkoofsa malee jecha qofaan adda baasnu iskeelii noominaalii jennaani jechuudha. Ordinal scales. Waan ordinal scale immoo maali? Isaan immoo iskeeliiwwan akkamiiti? Ordinal scales are rank order observations. Akkuma maqaa isaa hubattan ordinal yoo jedhe orderii jira, tartiiba jira jechuudha. Kanaafuu ordinal scalein kun maalidha jechuudha? Rank order sadarkaa wayii maal gochuu dandeenya jechuudha? Tartiibessuu dandeenya jechuudha. Daawwannaa tartiiba sadarkaati jechuudha. Ordinal scales kan jennuun daawwannaa tartiiba sadarkaati. For this type of scale, there is an underlying quantitative measurement on which the observations differ. Amma safarriiwwan gosa kanaatiif yookiin immoo safara gosa kanaatiif maaltu hin jiru jechuudha? Ammas maaltu jira jechuudha? Safarriiwwan gosa kanaatiif quantitative measurement on which the observations differ. For example, your class rank in the previous grades. Amma sadarkaa keessan kutaa darbanii keessatti fakkeenyaaf tokkoffaa bahu, lammaffaa bahu, sadaffaa bahu yookiin immoo 20ffaa 21ffaa bahu. Kuni maaliin ibsama jechuudha? Ordinal scale dha. Sadarkaa tokkoffaa fi sadarkaa lammaffaa walitti hidhuus walirraa hir'isuus hin dandeenyu. Amma ordinal scale akkasuma nominal scale walitti hidhuu yookiin walirraa hir'isuu hin dandeenyu jechuudha. Again educational level. Sadarkaa barnootaa. Fakkeenyaaf jalqaba isin maal barattani? KG achiin sadarkaa tokkoffaa high school sirna barnoota duraanitiin preparatory jedhamee university jedhee itti fufaa ture jechuudha. So kuni maal jechuudha? Educational level. Maaliin ibsina jechuudha? Ordinal scale dhaan. Again sweetness. Mi'aayina waan tokko jechuudha. Sweetness fakkeenyaaf maal jennee sadarkeessuu dandeenya? Baay'ee mi'aawaa, hadhaawaa, baay'ee hadhaawaa jennee ibsuu dandeenya jechuudha. Again smell. Maal jennee sadarkeessuu dandeenya? Ajaawaa, urgaawaa jennee maal gochuu sadarkeessuu dandeenya jechuudha. Survey questions answer. Researchiiwwan garaagaraa irratti survey questions answer. Researchiiwwan garaagaraa irratti maaltu gaggeeffamu jechuudha? Gaafileen survey jiru jechuudha. Maal jennee deebisuu dandeenya? Isaan kan baay'een irratti walii gala, irratti walii gala, irrattiin walii gala, xiqqaan irratti walii gala, irratti waliin galu wantoonni akkanaa kun sadarkeessuudha yookiin ordinal scale ibsa. Satisfaction level waan tokko itti gammaduu keenya maal jennee ibsuu dandeenya? Baay'ee gaariidha, baay'ee gaariidha, homaan jedhu gadaanadha jennee ibsuu dandeenya. Satisfaction hammam itti gammanne, hammam itti quufne, race fakkeenyaaf fiigicha garaagaraa keessatti tokkoffaa, lammaffaa, sadaffaa kan bahe jechuudha. Rank suma jalqaba dubbadde isaan kun hundi maal ibsu? Ordinal scale dha jechuudha. Garuu lakkoofsota kana yookiin wantoota amma ibsaman kana walitti hidhuun hiikanuuf hin kennu jechuudha. Fakkeenyaaf sadarkaa tokkoffaa fi sadarkaa lammaffaa walitti hidhuun hiikanuu hin kennu. Sadarkaa sadaffaa nuu kenna hin kennu jechuudha. Isaan kun maal jechuudha? Ordinal scales kan jennuun sanadha. The other is interval scales. Isaan biraa immoo skeelonni biraa immoo safarriidhaaf itti fayyadamnu interval scales jedhamu jechuudha. Interval scales have an order and a constant interval but lack a true 0 point. Amma interval scale kan jennuun maal qabu jechuudha? Orderii ni qabu, constant interval ni qabu. Isaan jalqaba constant interval hin qabanii yookiin walirraa walitti hidhuu yookiin walirraa hir'isuu hin dandeenyu jechuudha. Isaan kana garuu walitti hidhuu ni dandeenya, walirraa hir'isuu ni dandeenya, tartiibas ni qabu, garuu true 0 point hin qabanii. Tuqaa 0 wanti tokko fakkeenya wanti 0 irraa ka'ee safarama wanti baay'een jechuudha. Wanti 0 irraa ka'ee safaramu it has a true 0 point. Wanti garuu 0 gadi darbu 0 dhugaa hin qabu jechuudha.
For this type of scale, one can add and subtract. You see, gosa kana scale gosa kana keessatti yookiin safari gosa kana keessatti namni tokko maal gochuu danda'a? Scaleota kana walitti lakkoofsota yookiin immoo magnitude erganne kana walitti hidhuu danda'a. Eegee walirraa hir'isuu danda'a. But one cannot multiply or divide units. Amma walitti hidhuuf walirraa hir'isuu ni danda'a. Garuu walitti baay'isuuf immoo waliin hiruu hin dandeenyu jechuudha. Hin dandeenyu jechuudha. Akkamitti kan jedhu fakkeenya muufdhaan ifa isinii ta'a jechuudha. For example, date. Fakkeenyaaf onkololeessa 10, sadaasa 20, muddee 14. Amma isaan kana maal gochuu dandeenya? Adda baasuu dandeenya. Order gochuu dandeenya. Kamtu kam dursee akka dhufu. Intervaalii gidduu san jirus beekuu dandeenya. Fakkeenyaaf onkololeessa 20 fi onkololeessa 25 gidduu guyyoonni meeqa akka jiran adda baasuu dandeenya jechuudha. Garuu onkololeessa 25 onkololeessa 20 firuu hin dandeenyu. Onkololeessa 25 onkololeessa 20 baay'isuu hin dandeenyu jechuudha. Temperature in Celsius or Fahrenheit scale. Temperature amma unitoota garaagaraatiin ibsuu dandeenya jechuudha. Celsiusdhaan ibsuu dandeenya, Fahrenheitdhaan ibsuu dandeenya, Kelvinidhaan ibsuu dandeenya, Ranklinidhaan ibsuu dandeenya jechuudha. Isaan kana keessaa fakkeenyaaf Celsius fi Fahrenheit yoo fudhanne maal hin qabani jechuudha? They do not have a true 0 point. Celsius fi Fahrenheitiin negatiivas ni ta'u jechuudha. Kanaafuu 0 true 0 point hin qabani waan ta'eef isaan kanas waliin baay'isuu yookiin waliin hiruus hin dandeenyu. Akkasuma maaliin jennuun jechuudha? Interval scales jennaani malee ratio scales ta'uu hin danda'an jechuudha. Again IQ keenya yookiin immoo intelligence quotient. IQ or intelligence quotient. Amma intelligence quotient is true 0 hin qabnu waan ta'eef maal gochuu hin dandeenyu jechuudha? Ratio jalatti nama dhufu. Scores. Scores. Fakkeenyaaf qabxiiwwan isin galmeessitan. Maatisii irratti 199 yoo fiddan, fiiziksii 100 yoo fiddan, keemistirii 97 yoo fiddan, amma isaan kana waliin madaaluu dandeessu garaagarummaa isaan gidduu jiru. Garuu qabxii fiiziksii fi qabxii keemistirii waliin baay'isuun yookiin waliin hiruun hiika isinii qabu kennu hin jiru jechuudha. Age umurii keessan fudhachuu dandeessu. Umuriin keessan fakkeenyaaf 14 ta'uu danda'a, 15 ta'uu danda'a. Garaagarummaa isaa baruu dandeessu garuu umurii keessan waliin baay'isuu yookiin waliin hiruun hiika isinii kennu. Isaan kun hundi maaliin ibsamu jechuudha? They are interval scales. Scales. Ifa isinii ta'e jedheen abdaddaa. Inni taanu ratio scales. Ratio scales kan jennuun immoo yookiin immoo safarrii ratio kan jennuun maali? Ratio scales have the property of equal intervals but also have a true 0 point. Ila amala interval scaling qabu qaba. Maal qaba jechuudha? Equal intervals qaba jechuudha. Equal intervals qaba. They have a true 0 point. Tuqaa ka'umsaa duwwaa isa sirrii qabu jechuudha. Duwwaadha gaditti wanti safarru hin jiru jechuudha. Maal isaa wantoonni akkana wantoota akkamiiti kana fayyadameeti safarru ni ilaala. As a result, one can multiply and divide as well as add and subtract using ratio scales. Egaa namni tokko ratio scale fayyadame waliin baay'isuu danda'a, hiruu danda'a, walitti hidhuu danda'a, hir'isuu danda'a jechuudha. Units of time: second, minute, hour, length, centimeter, meter, kilometer, weight, or we can say mass, milligram, gram, kilogram, volume, centimeter cube, and temperature in Kelvin scale are ratio scales. Amma ka unitoonni kanneen akka yeroo sakandii fakkeenyaaf sakandii duwwaadhaa gadi hin jiru jechuudha. Sakandiin duwwaa ta'e jennaan minitiinis duwwaa ta'a, awuriinis duwwaa ta'a. Lengthiin keenyas duwwaadhaa gadi hin jiru. Wanti lengthiin isaa duwwaadhaa gadi ta'e hin jiru jechuudha. Kana jechuun seentimeetirri duwwaadha yookiin miilimeetirri duwwaadha jechuun kiloomeetiris meetiris duwwaadha jechuudha. Hangi keenyas akkasuma jechuudha. Miligiraamni 0 ta'e jennaan kiloogiraamnis giraamnis 0. Vooluumiinis akkasuma. Kelviniinis akkasuma jechuudha. Kelvinii tempereecharii 0 kelviniidhaa gaditti jiru hin jiru jechuudha. Garuu garaagarummaa sila reeshoowwan yookiin iskeeliiwwan Fahrenheitii fi Celsiusii maal keessatti ramanne intervaalii keessatti ramanne maaliif temperature 0 degree Celsius jechuun kelviniidhaan maalidha jechuudha. Meeqadha? 271 jechuudha. Rigtanii 271.
Garuu asirratti ilaala. Sakandiin 0 ta'e jennaan hundi isaanii 0 ta'u. Sa'aatiinis minitiinis 0 ta'a jechuudha. Garuu asirratti kelviniidhaan ala Faranaayitiin 0 ta'e kelviniidhaan lakkoofsa wayii qaba jechuudha. Negatiivallee waan qabaniif isaan maal ta'anii sila jechuudha? Intervaal iskeelii ta'anii jechuudha. Kelviniin garuu 0dhaa gaditti tempireechara nuyi safarru hin jiru waan ta'eef maal jalatti ramadama? Reeshoo iskeel jalatti ramadama jechuudha. Mi amma hunda isaanii gabaabinaan samaraayiza goonu. Maal jechuudha kuni kan jedhu tokko tokkoon kan ilaallu ta'a jechuudha. Amma nominaal iskeelii qabna, ordinaalii qabna, intervaalii qabna, reeshoo qabna jechuudha. Leebal jechuun maqeessuu ni dandeenya. Nominaalii maqeessuu ni dandeenya. Eeyyee kunu ni dandeenya. Nominaalii maal gochuu dandeenya? Maqeessuu dandeenya jechuudha. Meaningful order tartiiba qabaa nominaaliin hin qabu. Measurable difference garaagarummaa isa gidduu jiru yookiin immoo intervaalii isaa barbaaduu dandeenya? Hin dandeenye. Fakkeenyaaf gurraachaaf diimaa gidduu orderiin hiika qabus hin jiru. Akkasuma maaltu hin jiru? Garaagarummaan isaanii lakkoofsaan ibsamuu hin danda'u jechuudha. 3 0 starting points. Ka'umsi isaanii 0dha. Homaa ibsuu hin dandeenyu jechuudha. Kanaafuu maal qofa jechuudha? Maqeessuu yookiin immoo akkasumatti adda baasuu dandeenya jechuudha. The second one is ordinal scale. Ordinal scale immoo label gochuu dandeenya, adda baasuu dandeenya. Adda baasuu dandeenya jechuudha. Wantoota order goonu sana maal gochuu dandeenya? Fakkeenyaaf sadarkaa adda baasuu dandeenya. Tokkoffaadha lammaffaadha garaagarummaa qaba jechuudha. Walqixa miti. Tokkoffaaf lammaffaa walqixa kan ta'an sammuun keenya ni beeka jechuudha. Akkasuma order gochuu dandeenya. Tokkoffaa lammaffaa badhaasa garaagaraa qabaachuu danda'a jechuudha. Garuu garaagarummaa isaa adda baasnee maal tokkoffaa yookiin lammaffaa irraa tokkoffaa hir'isnee tokkoffaan argannu jechuudha. Kanaafuu measurable difference hin qabu jechuudha. Nominaal ordinaal iskeeliin akkasuma maal hin qabu jechuudha? True zero starting points hin qabani jechuudha. Tuqaan ka'umsa isaa kana jennee sadarkaan 0ffaan jira? 0ffaan hin jiru jechuudha. Interval. Interval immoo maal qaba? Adda baasuu dandeenya. Leebelli gochuu dandeenya. Leebelli kan ta'edha jechuudha. Garaagarummaa qabaachuu isaa ni beekna jechuudha. Fakkeenyaaf fulbaana 20 fi fulbaanni 25 garaagarummaa qaba. Kanaan adda baasuu dandeenya. Again tartiiba qaba. Kamtu dursee dhufa yookiin kamtu booda dhufa jechuu dandeenya jechuudha. Measurable difference garaagarummaa isaa hir'isuu dandeenya. Fakkeenyaaf fulbaana 20 fi fulbaana 25 gidduu garaagarummaa guyyoota 5 jiraachuu ni beekna jechuudha. True zero starting points kan ammoo qaban. Guyyaan tokko gadi jira. Tokko gadi guyyaan hin jiru jechuudha. Tokko gadi guyyaan hin jiru. Kanaafuu deetonni kanaaf maal jalatti ramadamu jechuudha? Interval scale. Ratio scale immoo isaan kana hundaa qabu jechuudha. Adda baasuu ni dandeenya. Fakkeenyaaf 2 kiloogiraamaa fi 4 kiloogiraamni walqixa miti. Yookiin immoo walqixas jechuu dandeenya. Walqixa kan ta'an jechuudha. Tartiiba qabu eeyyee kamtu caala, kamtu dura dhufa, kamtu booda dhufu jechuu dandeenya? Eeyyee ni dandeenya. Garaagarummaa isaanii walitti ida'uu yookiin walirraa hir'isuu dandeenya? Eeyyee ni dandeenya. 2 kiloogiraama ida'uu 4 kiloogiraama meeqa ta'a? 6 kiloogiraama ta'a. Waliin hiruu yookiin waliin baasuu dandeenya? Eeyyee ni dandeenya. Reeshoodhaan ibsuu dandeenya. Fakkeenyaaf 2 kiloogiraamni tokko lammaffaa maaliti jechuudha? 4 kiloogiraamaati jechuudha. 4 kiloogiraamaati yookiin 2 kiloogiraamaan maasii tokkoffaa M1 hoo jenneen 4 kiloogiraamaan immoo maasii lammaffaa M2 hoo jenneen maasii jalqabaa kana maalirra dhaabbannee ibsuu dandeenya? Maasii lammaffaarra ibsuu dandeenya jechuudha. M1 is equals to 0.5 of M2 jechuu dandeenya jechuudha. Isa kanaan ibsuu dandeenya. Walumaa galatti waa'een iskeelota kana fakkaata ifa isinii ta'eera jedhee yaada. Inni itaan standard waaltawaa kan jedhu jechuudha. People in different community measure physical quantities such as length, time, volume, and mass using traditional measuring units. Egaa community yookiin uummanni iddoo garaagaraa jiraatan meeshaalee safaraa kan aadaa fayyadamu jechuudha. Kan aadaati miti. Kan aadaa fayyadamu. Fakkeenyaaf dheerina, length, maaliin safaruu dandeenya? Taakkuudhaan safaruu dandeenya. Wantoota baay'ee jiru. Time gaaddidduuf haateen. Volume, mass hanga isaallee wantoota garaagaraatiin fayyadamanii safaruu jechuudha. Kun beekamaadha. Keessattuu biyya keenya keessatti baay'ee baratamaadha jechuudha. Kanaan fakkeenya hand span amma maaliin safaruu dandeenya jechuudha? Bal'ina barruu keenyaatiin safaruu dandeenya jechuudha. Cubit ciqilee keenyaan safaruu dandeenya jechuudha. Foot span maaliin safaruu dandeenya jechuudha? Faana miila keenyaatiin safaruu dandeenya jechuudha. Tinkaan xaasaawwan garaagaraatiin safaruu dandeenya. Farasullaa fakkeenyaaf bunni farasullaa amma kanatti gurguramee yommuu jedhamu ni dhageessu jechuudha. Isaan safaruu dandeenya jechuudha.
pace tarkaanfiidhaan safaruu dandeenya. Isaan kun hunduu maalidha jechuudha? Maalidha jechuudha? Mala aadaatiin kan fayyadamnedha jechuudha. Isaan gara olii jiran handspan, cubit, footspan kan jenne maal safaruuf nu fayyadu? Pace dabalatee dheerina safaruuf nu fayyadu jechuudha. Farasullaa fi tiinkaaniin kun immoo vooliyumii isaanii beekuuf asitti hanga osoo hin ta'in tiinkaanii fi farasullaan vooliyumii isaanii beekuuf kan nu fayyadanidha jechuudha. Isaan kunniin garuu maalidha jechuudha? Safara sirrii hin qabani jechuudha. Xaasaan iddoo garagaraatti wal caala. Xaasaan guddaan jira, xiqqaan jira. Harki namaa guddaan jira, xiqqaan jira. Harki namaa ciqileen baay'ee dheeraa ta'e jira, gabaabaan jira jechuudha. Fakkeenyaaf ciqileen daa'ima waggaa 3 fi namticha waggaa 30 waliin miiluu jechuudha. Garuu safara keessatti mucaan inni waggaa 5 namtichi inni waggaa 40 yookiin 50 safara walqixaa safaruu qabu jechuudha. Kana balleessuuf maal barbaachisa jechuudha? What we call a standard waaltawaa waan waaltawaa ta'e wayii nu barbaachisa jechuudha. Activity jira jechuudha. Fakkeenyaaf activity kitaaba keessa jira. Activity 2.3 6th grade 9 students in different parts of Ethiopia are given the same object and measured its mass in the same units as shown in the table 2.1. Discuss whether measurement has a standard or not regardless of personal errors. Egaa barattoonni kun kan safaran asirratti nuu kaa'ameera jechuudha. Barattoota student A, student B, C, D, E and F isaan kana qabna. Barattoonni kun dogoggora hin uumne isaan gonkumaa jechuudha. Iddoo garagaraa jiru waan wal fakkaataa safaranii jechuudha. Waan wal fakkaataa safaranii wanti isaan safaran waan barbaade ta'uu danda'a jechuudha. Maasii ta'uu danda'a, adda nuun baafne waan ta'eef jechuudha. Dheerina ta'uu danda'a garuu wanti isaan safaran suni quantity wal fakkaataa qaba. Physical quantity wal fakkaataa qaba. Dheerina isaa ta'u hanga isaa ta'u jechuudha. Amma as ilaala. Barataan kun iddoo biraarraa fakkeenya Finfinnee jira haa jennu tokko tuqaa 6 yuunitii safare. Tokko tuqaa 6 yuunitii safare. Barataan tokko immoo Amboorraa 2 tuqaa 1 yuunitii safare. Wanta wal fakkaataadha kan isin galu qabu. Tokko immoo Dirree Dawaarraa 2 tuqaa 5 yuunitii safare. Tokko immoo Adaamaarraa 3 tuqaa duwwaa yuunitii safare. Tokko immoo Bishooftuurraa 1 tuqaa 1 safare. Tokko immoo Naqamteerraa 3 tuqaa 5 safare haa jennu jechuudha. Magaalota garaagaraa irraa safaranii barattoonni kunniin jechuudha. Yookiin immoo iddoo garaagaraa ta'anii wanti isaan safarsan kun garuu hundi isaanii maal fidan? Garaagarummaa qaba jechuudha safara isaanii. Kanaafuu isa kana maal jechuu hin dandeenyu ree? Safara jechuu hin dandeenyu. Amma fakkeenyaaf akkamitti yuunitiin waaltawaa barbaachise yookiin immoo istaandaardis kan jennu kun akkamitti barbaachise hojjennu saayintistoonni akkuma beekamu kana dura kominikeeshiniin baay'ee gadaanaa ture jechuudha. Saayintistoonni biyyoota garaagaraa keessa jiran wal quunnamuudhaaf carraa hin qaban ture. Fakkeenyaaf naannoo Italii saayintistoonni turan MKS system kan jedhamu fayyadamu turan jechuudha. Dheerinaaf meetira, hangaaf kiloogiraama, yeroodhaaf sakandii fayyadamu ture jechuudha. Isaan immoo naannoo Jarmanii jiraatan maal fayyadamaa turani? Isaan immoo CGS fayyadamaa turanii jechuudha. Seentimeetira maaliif? Dheerinaaf giraama, hangaaf sakandii immoo yeroodhaaf fayyadamaa turanii jechuudha. Warri immoo naannoo Biriteen turan FPS fayyadamaa turanii jechuudha. FPS jechuun maal jechuudha? Dheerinaaf fuutii fayyadamaa turanii, hangaaf paawundii fayyadamaa turanii, yeroodhaaf immoo sakandii fayyadamaa turan. Amma saayintistoonni kun yaada wal jijjiiruu osoo barbaadanii waliin galanii jechuudha. Akkamitti walii galu? Inni tokko yuunitii biraatiin ibsa lakkoofsa biraa, inni tokko waan biraati. Kanaafuu addunyaan maal gochuu qabdi jechuudha? Waan istaandaardi ta'e wayii uummachuun dirqama ta'e jechuudha. Kanattidha akkaataa istaandaardiin itti dhufe jechuudha seenaan isaayyuu. Whichever measurement must be readily accessible and possesses some properties that can be measured reliably. Egaa any measurementiin kamiyyuu salphaatti maal ta'uu qaba? Kan bira ga'amu ta'uu qaba jechuudha. Salphaatti kan bira ga'amu ta'uu qaba. Akkasuma amala murtaa'e qabaachuu qaba jechuudha. Amala murtaa'e kan amanamummaadhaan safarama. Inni Ameerikaa ta'ee safarus, inni Itoophiyaa ta'ee safarus walqixa argata jechuudha. Meetiri tokko Ameerikaattis, Itoophiyaattis yookiin Afrikaa kibbaattis walqixa jechuudha. Kiloogiraamni tokkos akkasuma jechuudha. Kanaafuu barattoonni nuyi gara olitti argine sun barattoonni iddoo garaagaraa Naqamtee, Adaamaa, Amboo, Finfinnee ta'anii waan tokko lakkoofsa garaagaraa argatan suni dogoggoraa. Istaandaardiin isaanii maalii miti jechuudha yookiin yuunitii waaltawaa hin qabanii jechuudha. Measurements taken by different people in different places must yield the same result.
Isuma jalqaba dubbanne sana jechuudha. Safarri namoota garaagaraatiin iddoo garaagaraa irratti safaraman waan wal fakkaataadhaaf riizaaltii yookiin bu'aa wal fakkaataa fiduu qaba jechuudha. Sanan taane taanaan safarri keenya maalidha jechuudha? Dogoggora yookiin immoo yuunitiin keenya dogongoraa jechuudha. Lack of standard in measurement has many negative consequences. Egaa wanti waaltawaa ta'e tokko yookiin yuunitiin waaltawaa ta'e tokko safara keessatti yoo dhabame yommuu safara gaggeessinu yookiin safarri gaggeessinu maalidha jechuudha? Wanti inni fidee dhufu dogoggoroota hedduu ta'uu danda'a. Fakkeenyaaf dogoggoroota akkamii? It creates inaccuracy on measured value and bias among people. Maal fida jechuudha? Wanta safaramu sana irratti dogoggora bal'isaa jechuudha yookiin immoo inaccuracy fida jechuudha. Akkasumas bias among people namoota gidduutti loogiin akka uumamu yookiin garaagarummaan akka uumamu maal jennee irra ilaalsira? Inni tokko tarkaanfii dheeraadha lafa guddaa namaa safaruu danda'a. Inni tokko immoo xiqqaa ta'e akkasuma kanaafuu waan dhaabbataa ta'e meetir kan jennu sun dheerina keessatti nu barbaachisa. Others are units. Yuunitoota kan jennuun immoo amma jechuudha. Standaardii dubbanneerra waan dhaabbataa ta'e wayii wantoota biroo kan ittiin madaalu jenna. Unit kan jennuun immoo is a determinate quantity adapted as a standard of measurement. Egaa kuni maalidha jechuudha? Determinate quantity. Hamma murtaa'aadha jechuudha. Hamma murtaa'aa akkamitti fudhatame jechuudha? Akka dhaabbata yookiin immoo safara tokkoof waan waaltawaa ta'e wantoota biraa isaan madaallee safarraa jechuudha. That is what we call units jechuudha. Wantoonni kun standardidha. Isaaniin wanta biraa madaallaa jechuudha. Fakkeenyaaf seentimeetirii tokko hammana jedhamee murtaa'eera yookiin meetirii tokko hammana jedhamee murtaa'eera. Waan safaruu barbaadu seentimeetiraan yookiin giraaman yookiin kiloogiraama madaallaa yookiin isaaniin ibsina jechuudha. Okay. In 2019, an international committee revised a set of standards for mass, electric current, temperature and amount of substance. Kitaaba keessan irratti kan jedhee kaasu mass, time and length jedhee kaasa jechuudha. Isaan bara 2019 wanti haaromfaman hin jiru. Wantoota constant wantoota hin jiru jechuudha. Physical quantity keessatti constant physical constants warreen jedhamu jiru. Isaan ibsamanii waan turaniif isaan akkuma jiranitti maal ta'anii jechuudha? Re-emphasis ta'anii jechuudha. Hin ibsamanii malee wanti jijjiirame hin jiru. Kan jijjiiraman isaan kana jechuudha. Mirkaneessuu dandeessu sin deemtanii jechuudha. Check gochuu dandeessu, Google gochuu dandeessu. Wantoonni yookiin immoo yuunitoonni haaromfaman isaan kami jechuudha? Kan maasii kiloogiraama jechuudha. Electric current ampeerii jechuudha. Temperature kelvinii jechuudha. Amount of substance moolii. Waan duraan ittiin ibsaman irraa moolii tokko jechuun hamma kanaa jechuudha. Kan jedhu sana kan dura ture irraa kan jijjiiraman isaan kana afranii. The system established is an adaptation of the metric system and is called the SI system of units. Egaa system yookiin immoo sirni irratti walii galame kuni dura maal jedhamaa ture? Metric system jedhamaa ture jechuudha. MKS kan jedhamu sana metric system kan jedhamu ture jechuudha. Abbreviation amma SI yommuu jennu System International kan jedhu irraa afaan French irraa kan fudhatamedha jechuudha. SI system of unit jechuun maal jechuudha? International system unit jechuudha. International system unit jechuudha. Let us see standards of some physical quantities, length, time and mass. Mee unity waaltawaa physical quantity muraasa kan akka dheerina yeroo maal akka ta'an haa ilaallu. Length dheerina kan jennu jechuudha. Meter is the standard or international system unit for length. Egaa unity waaltawaa meetira kana duras ni beektu jechuudha. Maalidha? Unity waaltawaa dheerina jechuu kiyya dhiifama. Unity waaltawaa dheerina maalidha? Meetira jechuudha. Meetirri kun akkamitti ibsama? Unitoonni waaltawaan ta'an kan biroo ni jiru isin beektu jechuudha. Like centimeter, millimeter, kilometer kan waaltawaan ta'an hedduu isaanii jiru jechuudha. Today the meter is defined as distance traveled by light in vacuum during a time of 1 over this number. 1 over this number. It is about approximately 3 times 10 raised to 8. Argitanii? Meetira tokko jechuun maal jechuudha jechuudha? Fageenya ifti sakandii baay'ee xiqqoo taate kana keessatti deemu jechuudha. Amma tokko hiruu lakkoofsa kanaa jechuun lakkoofsa baay'ee xiqqaa ta'edha jechuudha. Lakkoofsa baay'ee xiqqaa ta'edha jechuudha. It is about 3 times
10 raised to minus 8 second. Secondii baay'ee xiqqoo taate kana keessatti ifni saffisa olaanaa qaba jechuudha. Saffisni ifaa meeqa jennee vacuum keessatti it is 3 times 10 raised to 8 meter per second. 8 meter per second. Kanaafu secondii baay'ee xiqqoo taate kana keessatti dheerinni ifni deemu meetira tokko jennee fudhannaa jechuudha. Maaliif kanarraa fudhanne? Lakkoofsi kun dhaabbataa waan ta'eef. Saffisni ifaa vacuum keessatti it is approximately about 3 times 10 raised to 8 meter per second. Kuni dhaabbataa gonkumaa hin jijjiiramu waan ta'eef isa kanaan ibsine jechuudha. Isa kana immoo kan irra nuu ga'e eenyudha? Albert Einstein. Albert Einstein saffisni ifaa vacuum keessatti hamma kana ta'u bira nuu ga'e. Sanarraa ka'etti yuunitiin waaltawaa dheerinaa meetiri tokko hammana ta'uu qaba. Saffisa ifni sakandii baay'ee xiqqoo taate kana keessatti deemu ta'uu qaba jennee irratti walii galle jechuudha. Yuunitoonni yookiin immoo waaltawaa jechuun hundi isaa baay'ee maalidha jechuudha? Walii galteedha jechuudha. They are conventions walii galteedha jechuudha. Saayintistoonni kan irratti walii galan yookiin addunyaa guutuu keessatti kan beekamu jechuudha. The other is time. Time is defined as the interval between two events. Egaa taayimii kan jennuun taateewwan lama gidduu bal'ina yeroo jiru jechuudha. Bal'ina yeroo gidduu jiru. Fakkeenyaaf namni tokko ganama sa'aatii 12tti hirribaa ka'ee sa'aatii 2tti ciree isaa nyaata. Kanaafuu yeroo inni hirribaa ka'uu fi yeroo inni ciree nyaatu gidduu jiru maal jennaan jechuudha. Yeroo or what we call time. It is a fundamental quantity. Lengthiinis timenis maal jechuudha? They are basic quantities. Basic quantities yookiin immoo qaamolee safartamoo bu'uuraati jechuudha. The unit of time is SI system is second. The unit of time in SI system is second. Egaa unitii waltawaan yeroo maal jechuudha? Secondiidha jechuudha. Unitii waltawaan ta'in kan akkamii jiru? Minitiin jira, awuriin jira, dayii, manzii, yeeriin jira jechuudha. The second is defined as this number. This very large number times of the period of vibration of radiation from the cesium-133 atom. Egaa secondiin kunis wanti kun dhaabbataadha jechuudha. Vibration of radiation. Calallaa atamiin kun gallakkisu. Atamii cesium-133 jedhamu kana gallakkisu radiation isaa yookiin immoo vibration isaa hollannaa isaa jechuudha. Hollannaa isaa argitanii? Hollannaa isaa secondii kan jennuun isheedha jechuudha. Periodii wanti cesium atom jedhamu kana radiation isaa yookiin calallaan atamiin kun maddisiisu hollannaa isaa yeroo meeqati jechuudha. Hollannaa isaa yeroo lakkoofsa amma kanaa jechuudha. Atamiin kun radiationiin atamii kanaa lakkoofsa amma kanaa irra deddeebi'ee hollachuuf yeroo itti fudhate maal jennaan jechuudha? 1 second yookiin immoo secondii tokko jennee ibsina jechuudha. The other is mass. The kilogram is the standard or international system unit of mass. Egaa kiloogiraamni unitii waaltawaa maaliti jechuudha? Unitii waaltawaa hangaati jechuudha. The non-SI unit of mass are like gram, milligram, ton jennee ibsuu dandeenya jechuudha. The kilogram is defined by taking the fixed numerical value of the Planck constant. Kiloogiraamni immoo maalirraa fudhatame jechuudha? Planck constant irraa fudhatame jechuudha. Planck constantiin kun is about 6.6 to 6 times 10 raised to minus 34 when expressed in the units of joule second. Joule secondiidhaan ibsama jechuudha. Kanaafu unitoonni kunniin unitii waaltawaa ta'an kun wantoota hin jijjiiramne. Planck constant jechuun kun hin jijjiiramu jechuudha. Kana boodas hin jijjiiramu waan ta'eef isarraa kaanet ibsine jechuudha. Walumaa galatti waa isa bal'inaan maddoota garaagaraa fayyadamtanii dubbisuu dandeessu jechuudha. Egaa 1 kilogram is equals to 1.4 something times 10 raised to 14 and Planck constant times change of frequency over speed of light squared. Isaan kana ibsina jechuudha. Generally there are 7 basic standard units. Egaa walumaa galatti unitoonni bu'uuraa waaltawaa torbatu jiru jechuudha. The first one is second. Secondii unitii waaltawaa maaliti? Kan yerooti jechuudha. Kan timeiti jechuudha. And meter. Metriin immoo kan maaliti jechuudha? Kan lengziiti yookiin immoo kan dheerinaati jechuudha. What about kilogram? Kilogram unitii waaltawaa hangaa yookiin maasiti jechuudha. Ampere. Amperiin immoo unitii waaltawaa current electricity jechuudha. Deebineetu maal jechuudha? Mole. Mooliin immoo unitii waaltawaa maaliti? Amount of substance. Amount of hamma wantoota kan ittiin ibsinu jechuudha. Kelvin. Kelviniin unitii waaltawaa maaliti? Temperatureati jechuudha.
Kaandellaan immoo yuunitii waaltawaa luminous intensity jechuudha. Isaan kun hunduu maalidha jechuudha? Yuunitoota waaltawaa qaamolee safartamoo bu'uuraa torban nuyi jennudha jechuudha. The 7 basic physical quantities isaan kana torban jechuudha. Yuunitoonni biraa qaamoleen shallagamuun biroo hundi isaanii isaan kanarraa kan shallagamanidha yookiin immoo dhumarratti kanaan ibsamuu danda'u jechuudha. Yuunitiin qaama safaramaa kamiyyuu yuunitoota kanaan dhumarratti ibsuu dandeenya jechuudha. Ibsuu dandeenya dimension waan jedhamu barattaniitu. So dimension isaanii dhumarratti yoo keenya eenyuun keenya jechuudha. Isaan torban kana fayyadamne kan keenyudha jechuudha. Scientific notation immoo maaliif nu barbaachisa jechuudha. Maaliif nu barbaachisa kan jedhu ibsina. Scientific notation is a way of writing numbers that are too large or too small to be conveniently written as decimal. Argitanii amma lakkoofsa baay'ee guddaa ta'e tokko fakkeenyaaf lakkoofsa sila argitanitu jechuudha. Saffisnumti ifaa vaakiyuumii keessatti meeqadha? 3 times 10 raised to 8 jennee ibsine jechuudha. Garuu 3 booda 0.8 barreessuu qabna turre jechuudha. Lakkoofsonni baay'ee gurguddoo ta'an jiru jechuudha. Fakkeenyaaf Planck's constant 6.626 times 10 raised to minus 34 jennee jechuudha. Argitanii 0.00000 jenneetti 0 hedduu tarreessinee barreessine. Lakkoofsota hamma kana dheeratan kan hammaan baay'ee guddaa ta'an too large and too small baay'ee xiqqaa ta'an mala decimal place yookiin immoo mala paaworii fayyadamnee kan ittiin ibsinu we call it what? Scientific notation jennaani jechuudha. This can be written more easily in scientific notation in the general form of d times 10 raised to n or 10 to n where d is decimal number between a decimal number between 0 and 10. Amma d kan jennuun maal gidduutti argamu 0 fi 10 gidduutti argamuu qaba jechuudha. 10 gidduutti argamu. That is rounded off to a few decimal places. Gara barbaanetti decimal places gara barbaanetti siqsuu dandeenya jechuudha. 2 decimal places ibsuu dandeenya, 3 dhaan ibsuu dandeenya. N is known as exponent. N keenya isheen gara gubbaatti argitan kun n maal taati jechuudha? Exponent jedhamti jechuudha. Isheen maalidha jechuudha? Integerii ta'uu qabdi jechuudha. If n is greater than 0, it represents how many times the decimal place in d should be moved to the right. Amma n positive yoo ta'e, maalidha jechuudha? Maal agarsiisa? Decimal placing keenya gara mirgaatti hammam akka deemuu qabnu nu ibsa jechuudha. Hammam akka deemuu qabnu yookiin immoo positive lakkoofsi sun maal ta'uu nu agarsiisa? Positive ta'uu nu agarsiisa. Guddaa ta'uu nu agarsiisa jechuudha. Lakkoofsi sun positive sun ta'in lamaan isaanii positiveidha. Garuu positives negatives ta'uu danda'u garuu guddaa ala gara mirgaatti hammam akka deemnu ibsuu nu agarsiisa jechuudha. If n is less than 0, then it represents how many times the decimal place in d should be moved to the left. Yoommoo n keenya 0 dhaa gadi ta'e yookiin negative yoo ta'e lakkoofsi sun maalidha jechuudha? Xiqqaadha jechuudha. Lakkoofsi sun xiqqaa ta'uu maybe tokkoo gadi ta'uu danda'a jechuudha. Maybe tokkoo gadi ta'uu danda'a xiqqaa ta'uu nu agarsiisa yookiin immoo gara bitaatti decimal place hammam deemu akka deemnu nutti himaa jechuudha. Akkamitti akka ta'e kan waliin ilaalu ta'a jechuudha. For example, lakkoofsa kanaa ilaallu. It is about 32,400,000. Egaa amma lakkoofsa kana maaliin ibsuu dandeenya jechuudha? Scientific notation ibsuu dandeenya. Mee shaakalaa isin shaakala pause gootanii shaakaluu dandeessu jechuudha. Baay'ee salphaadha. Barattaniitu revisionidha. Amma maal ta'a jechuudha inni kun 3.24 times 10 raised to 7. Amma asirratti akka ilaaltan maal jennere positiveidha mala torba asitti 10 raised to 7 jenne positiveidha jechuudha. Positive kanaafu gara mirgaatti decimal place yeroo meeqa deemna jechuudha? 0 meeqa daballa jechuudha? 0 torba dabaluu keenya nutti agarsiisa jechuudha. Asii decimal place 1 2 jennee 3 4 5 6 7 jennee maal argina jechuudha? 3.24 times 10 raised to 7 jennee jechuudha. Isa kanaan inni lammaffaa irratti argine kun 3.24 times 10 raised to 7 kun scientific notation jennaan jechuudha. The decimal moved 7 places to the right. Akkuma argitan decimaliin keenya gara mirgaatti meeqa deeme jechuudha? Torba deeme jechuudha. Decimal place jechuun tuqaa decimaliidhaan booda jiru jechuudha. Tuqaa decimaliidhaan booda jiru digitii decimal yookiin immoo tuqaa decimaliitiin booda jiru jechuudha. Lakkoofsa isuma kana immoo lakkoofsa kun inni dura lakkoofsa baay'ee guddaa ta'edha. Amma isa kana yoo ilaaltan lakkoofsa baay'ee guddaa ta'edha. Inni kun immoo lakkoofsa baay'ee xiqqaa ta'edha.
lakkoofsa kana baay'ee xiqqaa ta'e jechuudha. Amma ishee kana immoo akkamitti ibsina jechuudha? 3.24 times 10 raised to -7. Amma immoo decimal placing keenya gara bitaatti meeqa deeme jechuudha? 7 deeme jechuudha. 7 deeme jechuudha. Kunis maal jechuudha? Kunoo asitti akka ilaaltan argitanii 1 2 3 4 5 6 7 asii ka'ee eessa dhufe jechuudha? As dhufe jechuudha. Asii ka'ee as dhufe jechuudha. Decimal placing keenya jechuudha. Then han lakkoofne sana maal goone jechuudha? Raised to -7 jennee yookiin lakkoofsa sana n keenya sanaan keenya jechuudha. The other is significant figure. Significant figure jechuun lakkoofsa barbaachisaa. Maal keessatti barbaachisaadha? Significant figure kan jennu kun safara keessatti barbaachisaadha. Wanta tokko yemmuu safarru accuracy keenya yookiin immoo precision keenya ittiin beekuuf kan nu gargaarudha jechuudha. So, in a number, each non-zero digit is a significant figure. Lakkoofsa keessatti lakkoofsa zero hin taane hundi isaa maalidha jechuudha? Significant figure. Zeroon immoo yeroo kam significant figure ta'u, yeroo kan immoo significant figure hin ta'an kan jedhu ni ilaalla jechuudha. Zeros are only counted if they are between two non-zero digits or are at the end of the decimal part. Egaa zeroon immoo maal kan ta'an? Significant figure yookiin immoo lakkoofsa barbaachisaa kan ta'an yoo lakkoofsota gidduu jiran lakkoofsa zero hin taane lama gidduu yoo jiraatan akkasuma maal irratti yoo argaman xumura decimal part irratti yoo argaman xumura decimal part irratti yoo argaman jechuudha kan ibsuu dandeenyu. Okay, for example, the number 2000 has only one significant figure. 2, but 2000.0 has 5 significant figures. Argitani? Amma zeroon 2000 irratti zeroon maal ta'e jechuudha? Significant figure miti jechuudha. Maaliif? 2000 kana amma fakkeenyaaf 2000 kuni meetiraan yoo ta'e kiiloomeetiratti yoo jijjiirre maal ta'a? 2 kiiloomeetira ta'a jechuudha. Zeroon asitti nu barbaachiseera nu hin barbaachifne kiiloomeetira keessatti jechuudha. Isa kanaaf jechuudha. Hafuu danda'a jechuudha yuunitii yoo jijjiirre. Safara keenya irratti sirrummaa safara keenya hammam akka ta'e hammam safara keenya baay'ee sirrii akka ta'e yookiin immoo dogoggorri keenya baay'ee akka xiqqaa ta'e nuun ibsuu jechuudha zooreewwan kun jiraachuun. Isaan kana bira koottaa. Isaan kana bira immoo yoo dhufne amma 2000.0 5 significant figure qaba. Maaliifi tuqaa kanaan booda amma 2000 tuqaan tokko jiraachuu danda'a. 2000 tuqaan lama jiraachuu danda'a. Miti nuyi 2000 tuqaa tokkos miti 2000 tuqaa lamas miti 2000 tuqaa duwwaa arganne jechuun sirrummaa safara kanaa sirriitti ibsa jechuudha. Sirrummaa safara kanaa maal godha jechuudha? Sirriitti ibsa jechuudha. Sababa kanaaf maal qaba jechuudha? It has 5 significant figure jennee ibsina jechuudha. 5 significant figure jennee ibsina jechuudha. Isa kana yemmuu maalitti jijjiiru? Yemmuu fakkeenyaaf kun meetira osoo ta'eeti kiiloomeetiratti yemmuu jijjiiru maal jennee ibsina jechuudha? 2.0000 times 10 raised to 4 jennee barreessina jechuudha. 10 raised to 4 jennee barreessina jechuudha. Zeroowwan kunis maal ta'uu qaba jechuudha? Dirqama barraa'uu qaba jechuudha. Asitti garuu 2 kiiloomeetira qofa jennee dhiifne jechuudha. Asitti garuu maal jennee jechuudha? 2.0000 jennee barreessina jechuudha. Zeroowwan afran kana hunda isaanii barreessuu qabna jechuudha. Maaliif hiika qaba waan ta'eef jechuudha. Hiika qaba waan ta'eef jechuudha. You estimate a number like this by removing significant figures from the number, starting from the right until you have the desired number of significant figures, rounding as you go. Ega significant figure kana maal gochuu dandeessu jechuudha? Jijjiiruu dandeessu jechuudha. Until you have the desired number of significant figures, rounding as you go. Amma deemtaniin lakkoofsa significant figure kana bira hamma geessanitti jechuudha. For example, 6.827 has 4 significant figures. But if you wish to write it to 3 significant figure, maal ta'u jechuudha? Amma lakkoofsi kuni 6.827 kun amma 4 significant figure qaba jechuudha. Garuu decimal place if you wish to write it to significant figures amma 3 significant figure dhaan barreessuu barbaaddan immoo maal gootu jechuudha? Ni siksitu jechuudha. Yemmuu siksitan immoo dijiitii siksuu barbaaddan sana
gara mirgaatti kan jiru ilaallattu jechuudha. Digiitiin suni 5 fi 5 ol yoo ta'e ishee itti siqsuu barbaaddan san itti dabaltu. Fakkeenyaaf asitti 2 qabna inni ishee booda dhufe immoo 7 waan ta'eef 7 5 olii maal goona jechuudha 6.83 gochuu dandeenya jechuudha. Kun dhumarratti akkasiin kaaseef. Exercise 2.4 amma exercise kana hojjechuu dandeenya jechuudha. For example, write 0.00000125 in scientific notation to 3 decimal places. 3 decimal places. Decimal dhaan booda tuqaa meeqa qabaachuu qabdu jechuudha. Tuqaa 3 qabaachuu qabdu. Decimal places jechuun tuqaa dhaan booda digiitii nuyi qabnu jechuudha. Hiika biraa miti. Kanaafuu tuqaan keenya salphumatti yommuu scientific notation barreessinu eessa taati jechuudha. Tokko tuqaa 256 taati jechuudha. Kanaafuu 256 decimal placing keenya maal ta'uu qaba jechuudha. 3 maaliif as tuqaa keenya then 1 2 3 we have 3 decimal places. Okay. Bifa kanaan ta'a jechuudha. Maal ta'a jechuudha lakkoofsi kun which is equal to 1.256 times 10 raised to minus 6 ta'a jechuudha. Akkuma isin jedhe maal lakkaawwatu jechuudha. Tuqaa keessan lakkaawwachaa deemtu jechuudha. Asirraa kaataniit 1 2 3 4 5 6 argitani meeqa dhufe jechuudha. Tuqaan keessan 6 as deeme jechuudha. Kanaafuu 6 garanatti deeme waan ta'eef maal ta'a jechuudha 1.256 times 10 raised to minus 6. Lakkoofsi kun lakkoofsa baay'ee xiqqaadha waan ta'eef minus 6 jennee ibsuu dandeenya jechuudha. Isa kana barreessuun baay'ee salphaadha. Lakkoofsota baay'ee xixiqqoo ta'an akkasuma lakkoofsota baay'ee gurguddoo ta'an fakkeenyaaf laayitiirii tokko fageenya keessatti meetiraan yookiin seentimeetiraan lakkoofsa isaa waraqaanuu isiniin ga'u jechuudha. Fuula baruulee keessan yookiin kitaaba fuula dabtara keessanii guutummaa isaa fixuu danda'a jechuudha. Kanaafuu fageenya ifaa meetiratti yookiin seentimeetiratti yookiin miilimeetiraan ibsuun lakkoofsa baay'ee guddaa ta'a jechuudha. Garuu saayintifik nooteeshinii kana yoo fayyadamne baay'ee salphaadha jechuudha. Two, how many significant figures are in 7,800? 7,800 keessa significant figure meeqa jira? Meeshaa kala meeqa jira? Maal jenneere? Zeeroon yookiin yoo lakkoofsota zeeroo hin taane gidduu jiraatan yookiin immoo yoo decimal placein booda jiraatan. Decimal place booda yookiin immoo tuqaa decimaalii booda yoo jiraatan akka tuqaan decimaalii jiraate yoo zeeroon jiraate tuqaa decimaalii booda kan jiru significant figure dha waan ta'eef significant figure 7.8 significant figure dha waan ta'eef duwwaan significant figure ta'u jechuudha. Isinii galeera jedhee yaada. Kanaaf ammoo 7,800 kan jedhu 7,800 lakkoofsuma tuqaan isa booda jiru lakkoofsa biraa isa bira jiru jechuudha. Kanaafuu duwwaan boodatti hafte kun lamaan significant figure miti jechuudha. Kanaafuu meeqa qabna jechuudha? It has only two significant figures 7 and 8 only. Isaan kana lamaan qofa qaba jechuudha. Baay'ee salphaadha isa kana ilaaltaniitu jechuudha. Seerota isaan irra deebitaniituma xiinxaluudha jechuudha. Prefixes. Amma immoo maxxantuu duraa yookiin immoo durarruu kan jennu sun maal ta'e? When a numerical unit is either very small or very large, the unit used to define this size may be modified by using prefix. Egaa lakkoofsonni nuyi fayyadamnu kun yoo baay'ee guddaa ta'an yookiin immoo yoo baay'ee xiqqaa ta'an maaliin ibsuu dandeenya jechuudha? Maxxantuuwwan ittiin ibsuu dandeenya jechuudha. Maxxantuuwwan kunniin yeroo nuu qusatu jechuudha. Akkasuma iddoollee yeroo barreessinu nuu qusatu jechuudha. A prefix is an important aspect of dealing with units. Egaa prefixin waa unitoota sirriitti hubachuuf baay'ee barbaachisaadha jechuudha. Prefixes kan jennuun kun words or letters written in front that change the meaning jechuudha. Fuuldura unity waaltawaa irratti barraa'u garuu maal jijjiiru jechuudha? Hiika ni jijjiiru jechuudha. Akkamitti akka jiran ilaala. The kilogram is a simple example. Kilograamin kiiloo jechuun kuma jechuudha. Kanaaf giraamni immoo unity biraati jechuudha. Kanaafuu kiiloo jechuun kuma jechuu argate kiloogiraam jechuun giraama kuma jechuun akka ta'e baay'ee salphaadha jechuudha. We can replace this by 10 raised to 3. Kudhan paaworii sadiitiin bakka buusuu dandeenya jechuudha. Prefixoonni nuu kennaman jiru jechuudha. Prefixoonni hedduutu jiru. Kanaa olis jira, kanaa gadis jira jechuudha. Garuu ammaaf 10 raised to positive 12 fi 10 raised to negative 12 tu ilaaltan gaadha jechuudha. Kanaa olis jiru googilii wantoota garaagaraa argachuu dandeessu jechuudha. Hamma hedduutti jiru jechuudha. Fakkeenyaaf teeraa kan jennuun amma prefixin teeraa jennuun kun simbooliin isaa maalidha? Tiidha. Teeraa kan jennuun simbooliin isaa tiidha. Multiplieriin isaa meeqadha jechuudha?
tiriliyoonidha jechuudha. Teeraan amma tiriliyoona tokko jechuudha. Duwwaa 12 kan qabu tiriliyoona tokko ekspoonantiin isaa 10 raised to 12 ta'a jechuudha. Giigaan immoo maalidha jechuudha? Biiliyoon. Duwwaa 9 qaba 10 raised to 9. Meegaan immoo maalidha? Miiliyoon 10 raised to 6. Kiiloon akkuma sila jenne kuma. Hektoon dhibba 10 raised to 2. Deekaan 10 jechuudha 10 raised to 1. Deessiin immoo amma immoo kun lakkoofsota baay'ee gurguddaa jiran asii ol kan jiran. Asii gadee kan jiran immoo faallaa sana lakkoofsota baay'ee xiqqaa ta'an jechuudha. Deessiin duwwaa tuqaa tokko 10 raised to -1. Miiliin seentiin akkasumatti hamma maalitti deemna jechuudha? Miilii, maayikiroo, naanoo, piikoo jennee deemna jechuudha. Baay'ee salphaadha. Fakkeenyaaf piikoo jechuun 10 raised to -12 dha jechuudha. Akkanumatti kanaa gadis 10 raised to 15, 10 raised to 18, 10 raised to 21, -21 hunda isaanii ibsuu dandeenya maal qabu jechuudha? Prefix yookiin immoo maxxantuu dura mataa isaanii tokko tokkoon kan qabanidha jechuudha. Exercise 2.4 write the following physical quantities using appropriate prefixes. Amma isaan kana prefixii fayyadamtanii barreessuu dandeessu jechuudha. Fakkeenyaaf meetira hamma kana fakkeenyaaf meetira miiliyoona 6,371 kana akkamitti barreessuu dandeenya jechuudha. Miiliyoonni maal jennere meegadha. Capital M millimeter wajjin akka isin wal jala fakkaanne isheen kun jechuudha. Isheen kun millimeter wajjin akka isin jala fakkaanne. M kun capital jennaan is not milli, it is mega. Mega meter jechuudha. Iddoo kanatti mega meter jechuudha. Baay'ee salphaadha jechuudha. Prefixii dhuma keessan dhaqxanii ilaaluudha. Isheen tun immoo faallaa sana maalidha jechuudha? The diameter of our hair is about 0.000075 meter. Kanaafu ni lakkaawwattu jechuudha ammasitti. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7.5. Amma lakkoofsa xiqqaadhaaf immoo 6 maal jenneerra jechuudha? Maayikiroo jennee dubbanneerra jechuudha. Kanaafu 7.5 maayikiroo meetir jennee ibsuu dandeenya. Mallattoon maayikiroo meetirii ishee kana fakkaatti 7.5 maayikiroo meetiri. Bu'aan prefixii immoo isaan kanaa jechuudha. Egaa walumaa galatti qabiyyeen irraa isa kana fakkaata jechuudha. Qabiyyee itti aanu keessatti waa'ee measurement and safety ni ilaalla. We'll see about classification of physical quantities. Again we will see about unit conversion. Egaa walumaa galatti qabiyyeen irraa kan amma hordoftan ture chaanalicha subscribe, viidiyoowwan like akkasumas hiriyootaa fi barattoota dachee ajaa'ibaa Oromiyaa hunda bira akka gahuuf share godhaa. Amma barannoo itti aanu wal agarrutti fayyaa naafdhaa. Waan tokko isinitti himu amma asitti garuu baay'een isin yaada. Isin jaalladha.